السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليين كي يوكا جالوان كي أكم جرتان فيا كيسني بقى جراتني إن شاء الله هرانتنا أكو مفهولة كيسندرة ترجتن وأرجع جرتنا تفكاته واللي صورة وجدت شو الدسلا صورة كذا برتنا نجتشو نول تنجتشو دا أرجع جبابدو خيسي سيج أمتو تكني سنيف قبا إن شاء الله النسماني يرو أما بيوتا إيشيا كيسا قرجرو كنا في مونياتو تافي لغات الدن هدو نبرباچسن كيسا takka arwaanin qopheeffachuu barbaade akkasiin qopheeffatan barbaade jechuudha inshallah. Innis maali afaan oromooti wallaalus dhiifama naa godha. Afaanota hedduun kawaamamu cornaa qeemo maalisin jedhama wanta zayitaan bilchaatu jechuudha. Qoqorii moo maalis ni jedhama waa maqaa hin beektu akkamitti dalagaa isaa beekta yoo jettaniif kaa kun adda dhiifama. Kanaaf isa san dalaguu fi sababiin isa san filadheefis yeroo qorraa namni bishaan heddummeessee hin dhugu. Sababa bishaan heddummeessee hin dhugneef immoo dhibee kaleetiif ni saaxilama. Dhibee adda addaa gogiinsa garaa waan adda addaatiif ni saaxilama jechuu namni waan sanirraa hanga tokko dandamachuu akka danda'uuf yeroo tokko nyaata kana dalagatanii akka nyaatan barbaadeeti. Inni lammataa nyaanni kun yeroo gabaabaa keessatti waan xumuramuudha. Ifaajee baay'ee waan nama hin gaafanneedha jechuudha. Kanaaf nyaata kana godhatanii shaayii wajji yeroo qorraa yoo ka nyaatan taate maashaallah tabarakallah dhumarra bishaan isin lakkoofsisa jechuudha. Kanaaf inshallah akka nyaatan abdii qabaa inshallah na wajjin tura inni dalagaan dhaamsatiya jechuudha. Asitti zayita qopheeffadheetiin jira ibiddarra kaa'ee suni akkaataa isin itti hojjetattaniidha. Zayita xiqqoo godhachuu dandeettu, guddisuu dandeettu, maal gochuu dandeettu jechuudha. Ammaaf inshallah haaluma kanaan jechuu maaliif haaluma salphaa ta'e kutanii keessa kaa'anii bilchaata jechuudha. Uumaa gosa isaa tolchuu fi bareechisuu fi maal gochuu nama hin gaafatu. Kanaafuu inshallah hundi keessan karabbiin laaffiseef jechuudha. Dalagadhaatii bishaan dhugiitii bishaanii akka isin hawwichiisu garaallee akka isin beelessu nyaata nu ficcisiisuu eddaan je'inaaga baajanni sirraallee naan hin je'inaati. Haala kanaan dalagadhaa inshallah akkanatti haaluma kanaan bismillah as keessan kaayaa suuta bilchaata jechuudha. Ibidda xiqqeessuun barbaachisaadha. Ibiddi isaa ammaaf guddateetiin jira. Hir'i isaa akkasitti haala kanatti akkana jalaa hin banneef inshallah hagumaa inni isinii baate yookaan immoo wanti isin itti bilcheessitan sun isinii baate keessa keettanii suuta garagalchitan jechuudha. Gosa kaan ittis hojjetatuu hin dandeettan isin fedha keessanii irratti hundaa'a akkaataan dalagaa isaa. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Akkuma argaa jirtan obboleeyyan kiyya kun dalageetiin jira. Isa kana jechuudha. Banee isin agarsiisa bismillah. Baay'ee nama guballeedha garuu kun akka jiru argitanii baay'ee das nama jaa garuu hedduu nama gammachiisa yoo nyaattan waan baay'ee namatti toludha. Sooftidha keessi isaa baay'ee sooftidha. Haala kanaan dalagadhaatii nyaadhaa isiniin jaa inshallah ka hafee walitti dachaana. Egaa hordoftoonni keenya akkanatti dalayneetiin jira. Kunoo hedduu bareedaadha. Nyaatattis hedduu namatti tolaa jechuudha. Maaliif ija qofaa miti nyaachuuttis baay'ee namatti tola. Gosa kanattis baay'ee jaaladha waan hin ta'eef hojjedhe. Akka kana jira. San booda shaayiin aannanii ni dalagama. Shaayii aannanii yoo dhugdan hedduu bareedaadha. Inshallah warreen dalagattanii haala kanaan nyaachuuf itti qophootani alaykum alfa aafiya yookaan kanagayaa isinii haa ta'uuni jaalalaa fi dhaamsa kiyya inshallah itti faddalaa isinii jaa addannu goonee obboleettii kiyya wajjin jira waan ta'eef kotta warri nyaachuu dandeettan wajjin nyaadhaan wajjin dhugaa jaalalaaf kabaja guddaa isinii qaba ilmaan Oromoo jiraadha qaaliiwwan kennaa kashamaraaf kadhiiraalleen akkanatti dalagadhaatii nyaadhaa kun isiniif haarawaa miti alaa kulli haal bakka jirru kana walitti haarawa jechuu ni danda'a jechuudha. Immoo warreen beektaniif yaadachiisa warreen hin beekneef immoo barumsa waan taateef itti faddala. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh fi amaanillah.